مكانتي قوتي ربي مكانتي أقول كنا جارتين البنرزوقي قبضي غيره مودي كمان هذا سنزات الدواء مودي والله مودي ما مودي أكنا تجرمه ما البر كذا لا مكانيان كمينكم كسيبي رجوا حاسد بكاتي غوبزي دا غوبزي ها آمين بريدوتي ربي وانا تيا دون دايو ها ربي هنجالي جو كسيبي رجوا دقيقة تكمراس تقول سينك دقيقة تكمل آمين دم وانا تفاقات تزا ولا لا أبادي آمين كامباني الرانسوكي مال تنا بيتشا نما إندوم كان هوندايو سوكي بيا كان هوندا أجج ربي زاغو ها ما كفافة غودا إسا بنتي ورواسين جچا ترسون اللي فاطمة ميشا كان نويرغو يعني ربي سجلت حاجة ديبس هندسيتو آمين متى سجلت كده ديبس آمين هندو سكرتوف جرتي وروام بدا جلسون هر ديبي إيفا مسين جچوف جرا هندسا أتي دورتي جاب دودا akkuma gaalli indeema sareen duuba iyyiti jedhamu san jechu ati gaala saree si duuba laaluun qabdu Amin karaa dheeraan na hafee booddetti garagalee bookeef taffiin lakka'uu dhiyaa caaluun Amin sigale rabbiin si haa milkeessu yaada muraada kee ina fayyaa kee rabbi si haa kennu bakka kaampaanii guddaa ijaartee jechuudha kaampaanii asitti illee ta'ee biyyatti illee ati doktora asii galee biyyatti illee jechuun nama rakkata mana yaalaa ijaartee jechuun mana qorichaa ijaartee rakkataa naxaa irraa fayyadamu irraa tajaajilamu rabbiin taakasii si haa godhu mataa dubartii rabbi si haa godhu bareedduti hamtuu sin argini ija hamtuu rabbi sirraa qabu waanyuu rabbi sirraa qabu karaa ati irra deemte gufuun sin tokki takka nama du'aa yakkatti godheen beeku malaayikaa ati gad deemte du'aa asii ol deemte rabbi gixmii walitti haa godhu Amin bareedduti ya bakka ijji takkittiin sin argina ishee hagaan jiru jechuudha ija hundaa fuuldura dhaabata ishee ijji badduun si argitu ana argitu dura Amin bareedduti ya jabaadhu deemsa kee itti fufe ishee naan jira bareedduti ya bakka dhabdee amma fuura baafadha. Look at this baby, look at this foot. ገና እኮ ይሄ ጅማሬ ነው። ገና ካንቺ ብዙ ነገር ይጠበቃል። እሺ ሆርዶፍቶታ ኪያቲ ፊጃለታምቶታ ኪያስ መረት ያሜን ቤቴ ወሮኒ ነጃለተ ወሮኒ ከነ ከበጀኑ ኡመተ ከነ የቹ ሄዱ ተከገለቱ ፈዴ ቱሬ ሬፊተነ የቹ ቆይ እሺ hedduu takka ummata kana galateeffadhee ture yaada ummata kanaani ummanni kun gizee baay'ee hordoftoonni kiyya especially warri na jaalatan warri gizee baay'ee hordoftoota kiyya especially warra keessaanillee na beeka warri nan beenillee gizee waa'ee fuularraa haasa'uu maaliif eega beekumsa qabaatte beekumsa kanatti hin fayyadamne yaada isaan naa kennaniin ani galmaan gahe እና hedduu tokko haa galatoomanii rabbii urmii isaanii haa dheeressu isaanillee bakka guddatanii rabbiin like miidhama isaanii rabbiin fuula isaaniillee yaada isaaniillee rabbiin galmaan haa gayu hedduu tokko isaan galateeffadha rabbiillee nama kana caala wana guddisellee hoo guddadhellee ummata kana galateeffachuuf rabbi na haa jiraachisu inshallah na hedduu takka gammadee jira haasofni kiyyallee wal keessa na jalaa ta'uu ati rabbi qajeelchaa godhan ati namni jechuun yaada isaaniitiin isii galee yaada ummataatiin yeroo baay'ee waa'ee fuuldura gizee haasaa boysanitti atummaanuma kana dalani jedhanii ummata na jajjabeessaa turedha ummata yaada naa kennee ani yaada isaanii galmaan ga'ee ta'ee jira isii galee እና akka isaan yaada isaanii naa kennanii ani yaada isaanii kana galmaan ga'eetti naamananii ummata fuula ofii ummata waan fedhii ofii waan isaan barbaadan amantummaani kiyyaan meeshaa rabbii waan isin barbaadan nama seeraan isin tajaajilu haqiiqaan isin tajaajilu rabbi na haa taasisu dhiifama haasofni kiyyallee wal jala na jalaa sasseeni mucatos jira innaa gammachuun illee irratti dabalamee jira na hedduu takka isin jaaladha hedduu takka isin kabaja
xiqqaa guddaa keessa warra na jaalattan rabbi ana caalaa isin haa jaalatu. Thank you. nama fuula maadiyaati qabu argu guyyaa takka Faatuma bira dhayxedhaan Rakkoon qaba. Dammoo gisee baay'ee filtarii naan jedhanii tureen akka yaadaatitti maal akka yaade beektaa? Yeroo muraasaadhaaf qaamaan dhaqee uummata kanaaf meeshaa kennuu barbaada. Wajji dhayina. Uummata irratti layyatti miyaaragee miknyaata bara akkanaa miti akka miidiyaa irratti arganii miti akka naan hin jenneef jechuudha. Qaamaan hodhaa meeshaan keessan kana fattuush naawwan jedhanii akka qaamaan inni hin ilaalan. Yaani miidiyaa ofirratti fi qaamaan garaagarummaa waan jiruuf ummanni illee akka amantummaa isaa guutumaan guututti na amanuuf nuraayyeen innaataa masagginaalloo inni qoonjoo. Allahu akbar. Sultan kubeolena. Mana galamu bakka. Jadi gaafuma rabbiin si buuse jechuun uummata kana fayyisuuf. Inshaallah. Akka na amananitti immoo amantummaa kiyya galmaan akka argitanyaan akka isin boonsu argitanyaan guys. Inshaallah. Asina taru ana maasi. Hedduu isin jaaladha ishee guys. Hedduu I love you guys. I love you so much. Alfanur? Jai. Argiteen bareedu? Bareeda malee. Akka malee bareeda bar. Fayyi amma namni fayyine dhaar. Maali? Fayyine dhaar. Hello, Sida. Yeah. I'm so excited. Hedduu jarjaree jira. Barreeffama kiyya argite? Alhamdulillah. Maa baddeef haadhumaanii jedhaa si gaafataa jira. Kanaafuu akka baga itti goote kaafe immoo asumarratti eeyyoo siite. Asumarratti live makanarratti hundi. Alfanur barreeffama kiyya argite? Argee bar. Bareeda asirratti. Yaamra. Asumarratti guyyaa hangoona. Ara ummata asumarratti yaamamtaan dhageettanii migaa isiree bitan isin yaamemi. Gaas dhageettanii mi yaamamtanii jirtanii akkanarraa nafne eebbiki akka uummanni kun gisee wal sassaabee birriidhaaf eebbanarraa nafinaa jedhutti uummata kanaan immoo eebbanarraa nafinaa gaafa eebba kiyyaa isin tunaa eebbisiisa isin fuulduratti eebbisiisatu barbaada isin teettanii na laaltanii animmoo eebbisiifadha jechuudha. Guyyaa jechuun kuni bakka amma akkuma qalbiin gadi isin deebituu fi guyyaan ittiin godhama. Gaafa guyyaa san immoo isin beeksisna hundi keessanuu sa'aatii isaanii tolutti jechuudha. Sa'aatii sanarratti live seentee hundi isaaniitu dhufee gammachuu keessi wajjin gammachuu እና qaamaanillee dhufuu baattan akka eebbarra jirtan keessa taree fiil akka godhani uzjaraame laayibii mara ta'anii jechuun gasti akkanatti laayibii mara ta'a uzjaraame eebbarra jirraa haaga akkas miira akkasii akka itti dhagahamullee barbaada inshaallah eebbarra jirra akka jedhanitti akka waan qaamaan na bira dhaabatanitti akka waan qaamaan dhufanii naa eebbisiisanitti jechuudha. Tegnaa seeti. Bakka sirriidha. Basina. Right. Akkasitti qophooftanii bakka isii waan qabdanillee fidattanii dhuftan. Marqallee waan qabdan marqallee dhadhaallee bunallee daabbo difollee miciirrallee waan takka akka manatti nafne guys daabbo difollee warri qabdan biddeena jahaafaa akka gisee sargitee Anna wata kana nafne waan qabdan fidaa goota. Gasti matallee jettanii jechuudha. Daabbo difoo yaa. Hunduu hin jiraaf shirqaaliiti yaa. Miciirraa fidee dhufaa. Kaalaas bakka. Yoomi sargiin kee sargillee inshaallah. Naaf hin galle wallaahi. Eebba jira lubbuu eebbi kiyyaa. Yeroo jalqabaatiif kun warri miidiyaa warri kun warri Dubaay yookiin mootu warra gisee eebbisiisan argitanii uummanni kun asiin dhaabatee uummanni kun kababbi jedhee akkasitti muranii minaan godhame ani immoo bakka san bakka uummataa san isin buufadhee
bakka ummata san nama jaalatan nama naamni kana yaamanii eebbasan irratti argamanii ani mootu isin akka kabajaatitti akka jaalalaat godhe isin yaamadhe jechuun asumate live mara taa'ee isin ani amma yaa intini keessanitti himaa jira eebba kiyya illee guyyaa murteessee ani isinitti himaa jaalalaa fi kabajaan akkana jedhee isinitti himadhe isin teettanii na laaltanii ani hin eebbisiifadha jechuudha isin maratti eebbisiisa jechuudha yaanni kiyya kasi. Illee nama beeku waamu. Gasti irratti qaamaa waa qaamaan hin ta'u. Qaamaniiti qaamayyoo hin jenne jechuudha qaaman ana biraa dhufanii shi. Namni koomenti irratti nama takka akka dhufne dhaata nama yaamuu ennaan nama takka akka hin finne naan jira nama takka yaamuu hin danda'u. Nama takka ofitti kaleessiin jiraatu. Namni qaamaan dhufuu barbaadu jechuudha bakka achi dhufullee wada dhaban ana bira dhufanii jechuudha. Waan qaban fidanii adeeman. Qaamaan nama takka ofitti kaleessiin jedha reefitallee inni gorsaa turanii. So namni qaamaan illee yaamuu hin danda'u. Si jamara nama illee yaan nama akkasitti illee yaamuu hin barbaadu. Ka yaamuu barbaadu nama kana silaa danda'ame ijoolleen mana madaamii keessaa yaatee dhuftee dasna jedha. So silammaa hin machaachuu silkima keessaa na maalan jechuudha. Waan dubaqa. Ka dhufuu barbaadu haa dhufu mana na bira haa dhufani. Yaa si bira haa dhufan. Balbala irratti eegee birri irraa fuudha akka wanni sana. Ati eessaa baatee? Rabbitu isin fayyisuuf isii ergi. እና ኢንሻአላህ እንደምትኮሩብኝ እርግጠኛ ነኝ ጋይስ ከና ትቦንተን ምን ልፈማ በቃ ወርድ ኡፉ ደንዴ አልፈኑር እኔ ፓስፖርት ማይን ልቦለሙ mana madami jirtama galatomi qimami mana madami ininaat inshallah mo itti fayyadamdani warra galata asdadachaatan rabbi sinaataasisu bakka qophaaya bakka waan bareedatu dhufaa walumaa galatti qophaaya guurii guuradhaa na caqasaadhan biyya keenya walaloo mujatti takkaa takkanaa ta'ee jira silaa asirratti shee maqaan isii eenyuun isin gaas biyyatti walaloo naa walaleessite takka ayyeettanii biyyatti sun maqaan isii eenyuun Keritu gara hedduu naa ta'eera koominti intini walaloo isin naa walaleessite ati eessaa baatee jettiin jettee okay an Dubai hin jira maaltu jira nu wanni darbe takkitti hin jiru waa'ee duuba jiru kana isaa ture gareefite wallahi si walaleessa Sumayyaa tanaa si laalfannoor laalaa isii miti isii miti muyyattiin sun eessa jirti maqaan isii eenyu hawaam no isii yaa isii naa yaa maame እሺ በቃ እኔ ፍቅር ቻርጅ ነረች ሆይ አየሽ ልቡ በቃ የጋገና አገርሲስታትለ ጋፍ የበመለ አገርሲስ ወደንገ ያገና ላ ጀስት አላለኒ ፍሬ እሺ በቃ አየ ፋጡማ ትፈያለቲ ወላሂ ፈያሉማን kiya kana mini du'a ile na goda guys fayyalumaan kiya kin akana mini akka jabdu ta'u na gorsa mitin arrabsa na lula wallahi lazim jechuun ani amma miidiyaa irratti kufaatii haasa'uu hin barbaadu kufaatii keessanitti haasa'uu hin barbaadu garuu immoo wanti na mudateetu jira kufaatii fokkota jechuun mudannoo saahoon kuni kufaatii kiyyallee ture rabbiin akka garaa fayyaalummaa kiyyaatitti rabbiillee nan kuffisne asiin rabbiin gahe yeroo ijoolleedhaaf meeshaa ergaa beesanitti amma namni illee natti kolfu yookiin mootuu nama yaani kufaatii kiyyaas baasee baasuu hin barbaadu garuu mootuu jechuu gaafa wayyoo rabbi jedhee hin haasaya rabbiin ulmisi haadheerresuu amin bareedduuti jenna kufaatiin kiyya jedhee wanti ani yaadu yaa haasa'u illee hin barbaadu garuu sila haasa'e dasna jedha irraa beeksisaa fayyadama gaafa milkoofte dubbadhu abshiree
like maal sitti fakkaate yeroo gaafa akkasii meeshaa ergaa ture gisee akkasitti meeshaa ergaa ture sanii ijoollee ma keessaan dhuftee natti haasaa jirtu keessa ijoollee ma kanatti ergaa ture yaani